Tiwiitariin qaba yookaan gabbuufadheetiin nama nama mudite yookaan immoo erguma banadhee na harkaa bade hidhiina. Warreen gabbuufattanii isinii banamuu didee asii booda hogguu dhageeffatan fiituu sana dhageeffatan olii isinii banamuu hin didu. Warreen baratanii immoo osoo verifaayitiin godhatiin dhiiftanii isin harkaa bade yeroo verifaayitii godhatanii booda achi booda tiwiitarii boruu duulli tiwiitariidhaa jiru jechuu guyyaa miti. Yeroo duula tiwiitarii irratti waamichi isinii godhame abbuma fedhee namni isin deeggartan tokko duula tiwiitarii xarraan tana jiru hogguu isiniin jedhee bakkuma ta'e isinii jawwaan makaa isiniin gad dhooytanii sagalee addunyaa kanatti geessuudhaaf bakka takkaa hulaa jaraa rukutuu jechuudha. Wantoota kiyya fiidiyoo kana hamma xumuraatti hogguu dhageeffatan tiwiitariin akka itti banamuu fi hogguu baname akka itti isin jalaa olii isin jalaa deebi'ee hin banne sirriitti ni hubattan jeetii yaada. Hordoftoota kiyya gara xumuraatti immoo sabiskiraayib mallattoo jettu tana waliif haa jiraannu waliin haa jiraannu. Kanaafuu hundi keenya amma gara barumsaatti. Amma barumsatti hogguu seennu tiwiitarii gara inni jiru ni barbaanna. Eessa akka jiru walumaan beekna silaa'uu eessa asuma keessa bilistooruma keessa namiyyuu asuma keessa waan gurata waan ta'eef bilistoor irratti ni dhooyna. Amma bilistoor jechuun warri gabbuuftanii isiniif banamuu dide yeroo hundaa'u waan gabbuu dide hundumasiitu as keessatti ilaaltan bakka tana bakka imeeliin teessan jirtu jechuudha. Bakka imeeliin teessan jiru sanarratti dhooytanii as bakka kana hogguu isin fidee asini argitan jeeti yaada. Manaajer aappii kanarratti yeroo takkaaf ni dhooytan. Manaajer aappii irratti erga dhooytanii booda jarreen kana warreen ablood godhuuf hulii taa'uuf kana kaan isin fidu kana asirraa manaajer tajaajiltoota gubbaa sana irratti yoo isiniif jiraate isin achirra dhooytanii as bakka kana keessa manaajerii gubbaa kana keessaa ni hayxan aappii achi keessa jiru san tiwiitarii yoo as keessaa qabaatan tiwiitarii duraan gabbuuftanii isinii banamuu dide san as keessaa riimoof gootan. Anammoo woomota akka haquu amma akkanatti ni argitan. Akkuma aappii isa kanaatti firraa hayxan diyeet irra dhooytanii hayxanii. Erga hayxanii booda duuba deebitanii bakkuma silaa waliin beenu kanatti tiwiitarii ni barreessitan. Tiwiitarii ammaan tanaan kanuma gad haa buufadhu. Itti fayyadamni isaa warra biliyoona takka kan dabalootti kana. Oppiin goonii ammaa tan ni seenna. Erga oppiin goonii keessa seenne booda filannoo inni nuuf filatu ni seennaa fi kireet akaawuntii tajaajiltu tanaa irratti ni dhooyna ni gartan. Kireet akaawuntii irratti yeroo tokko hogguu dhooyne. Akkanatti bakka maqaadhaatii fi kana nuuf fida kana ni argitan. Bakka maqaatti barreessinu bakka foonii yookaan imeeliitii jiru kanarratti maqaa keenya anuma gada barreessee naaf fudhatee jira. Gara jalaarratti immoo imeeliitti jijjiirra. As dhooytanii imeeliitti jijjiirattanii. Imeeliitti erga akkana deemnee booda imeelii inni ittiin banamu umrii keessan bakka umrii keessan jettu kan inni argitanii umrii keessan asitti ni guutan. Umrii asirra gabbuune keessumaahuu bara 90moota gara oliitti ol dabarsina ol guddifna bara 98 bara 1987 amee akkanuma goonee haa dabarru. Noovembar guyyaa isee gara Oktoobaritti irraan jijjiira guyyaa 19 haa jiru. Nigisti bakka jettoota irratti ni dhooyna. Nigisti irratti erga dhooyne booda akkanatti nuuf fida raayitiin waan inni nuuf filate kana filannoo isaa kana ni guunnaa bakka sadeenittu isinuma raayitii nu gootanii manneen sadeen galan ni argatan jechuudha. Kanaaf gara jilaa kanatti anamma filannoo sadeenume itti guuteen ittiin hin guutaa gara gadiitti tan jirtu sana nigistii tajaajiltoota ni argitanii nigistii irratti yeroo takkaaf ni cuqaasna. Erga nigistii irratti qabanne akkanatti maqaa fi akka lakkoofsa itti guunne kan nuuf fida. Ammoo saayin aappii tajaajiltoota ammaa tan ni seenna. Saayin aappii irratti yeroo takkaaf ni dhooyna.
verify connect code jettu tana asirratti immoo lakkoofsa bakka isiin eessa nu dhufa meesajii irratti nu dhufee jira jechuudha. Anama meesajii irratti meesajii jiraniin dhaqa meesajii gabbutee eeyyan dhufee jira Twitter asirratti. Sorry. Twitterii amma asirratti lakkoofsi digitiin jedhufee jira. Anammoo koppii godhetumaan achi geessee peestii godha. Isinillee akkasuma godhuu dandeessu yookaan lakkoofsa qabachuu dandeessan. Amma asirratti xiqqishoo qaqqabee peestii tajjettudha tan dha'ee peestii godha lakkoofsa jaan as fidadhe nigistii tajjettu sana walii as tuquu qofa. Nigistii ergaan tuqee booda paaspoortii nagaafata. Anammoo paaspoortii uummata akka hallaalee itti godha. Isinis ammoo waan feetan godhatan ammoo qubee 8 ta'uu qaba. Qubeedhaa fi lakkoofsa wal keessaa 8 ta'uu qaba. Irratti isinis ni godhatan. Qubee dabalata qubee. Eeyyannaa fudhatee jira. Amma nigistii tajjettu sana irratti dhoofnee gara nu oofnu ilaalla. Nigistii irratti dhoofnee takkitti. Nigistii goona. Erga nigistii goonee ammaan tana akkana filannoo kana kun filannoo keessanii gara jalaatti immoo skip for new tajjettu gara jalaa kanatti isin yoo feetan asirra dhooftan yoo feetan ammoo asirratti suuraa keessan kaa'attanii dabruu yookaan bira dabruu yoo feetan skip jettu sana irratti dhoofnanii anammoo suuraa irraan kaa'u bira haa dabruun jaa skip godheen bira dabra. Skip godheen bira dabree amma asirratti wanni nu gaafatu dibkireeshinii jechuun maalummaa kee hogguu wantee namni hogguu faayila kee gara jalaa laalu maal namni kun maaliif baratee maal hojii adeemsa kan jiru waamuma takka ana waamuma takkaan godha. Anammoo kanumatti godhee haadhiisuu asii booda immoo nigistii tajjettu tanarratti ni cuqaasna. Nigistii irratti dhoofnee booda Tiwiiteriin keenya bifa kanaan qophaa'ee jira. Maqaan koo kana lakkoofsi isiitis akka kanatti naa baase. Amma ta'e montaan kan jiru skip yoo feetan ni goota yoo nigistii gootanii bira kutuu dandeessanii ammaan tana nigistiin jaani. Amma hogguu fuula kana isinii fidee bakka kanarratti ni daawwattan. Alla hojjettanii hayyamni kan hinnatanii fi eegan lafa gootanii booda akkanatti ergee isinii dhufee follow tajjettu tana namaan ka tokko follow ni gootanii nama 3 akka battalatti follow godhe skip ni dhoowwinna. Seera silaa isa kan ittiin hordofuu barbaadan tokko isa jarreen kana keessaa tokko ni filattan bakka takkaan ni filattanii amma kana keessaa ni filattan. Anamma isa kana keessaa mee kana haa filadhu. Ergaan filadhe immoo asii booda asitti gad dhufee nigistii tajjettu sana irratti ni dhawa. Amma jara kana kan feetan isin follow ni godhattanii bifa kanaan isiniif banamee jira. Maqaan ani itti banee fi kun hundinuu gara ni argitan jechuudha. Akka kanatti banamee jira. Tuulii nama feetan itti irratti hordofuudhaaf kun fedha keessanii akkasiin Tiwiiteriin warra yuutuubaa gadaa Orootuubeef haarawaa taatan sabiskiraayib bakka jettu sana tuqaa nu gargaara. Tuquun keessan waan isin hin rakkifneef tuquurraa ifin qusatinaa. Warreen amma duraa filoo nu gootan yookaan sabiskiraayib gootan galatoomaa isiniin jedha. Nagaatti.